Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa. Kun qophii gungummii keenya torbanitti karaa Horni Miidiyaa isinii darbudha. Qophii kanarratti Oromoon maal gunguma, walittis ta'e ofiisatti maal gungumaa fi haala Oromoo fi Oromiyaa keessa jiru qabannee isinii dhiyaannee jirra. Har'a garuu qophii keenya gungummii gara fuula keenya gara Amaaraatti yookaan immoo faannoo Amaaraa yookaan immoo lola Amaara keessatti taasifamaa jiru waraana mootummaa fi faannoo gidduutti jechuudha. Kanaaf fuula keenya har'a gara Amaaraatti naanneeffanneera jechuudha. As keessatti garuu yaadni nuti kaasnee dabarru Oromiyaan nagaadha jenneeti'a fuula keenya gara Amaaraatti naanneeffannee osoo hin taane gidduu kana lola Amaaraa keessatti taasifamaa jiru irratti fuula keenya gara Amaaraatti taasisnee fi haala achi keessatti amma ta'aa jiru keessumaa waraana faannoof jedhee waamuu fi waraana makalaakaa yookaan waraana mootummaa achi keessa jiru gidduutti maaltu ta'aa jira kan jedhu qabannee isiniif dhiyaannee jira. Qophii kana qopheessuun kan isin faana turu Lalisaa Dhaabaati. Ogeessi kaameraa koo Abdullahi Guyyoo ture. Hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa gooti. Egaa lolli gidduu kana waraana mootummaa fi waraana faannoo jedhee waamu yookaan adda bilisa baasaa kan Amaaraa yookaan faannoo jedhee waraana laga keessa jiru yookaan milishaa leenjifamee laga keessa jiru karaa Amaaraa jechuudha. Isaan gidduutti gidduu kana bakkoota tokko tokko keessatti walitti bu'isni garaagaraa raawwatamaa jira. As keessatti qabeenyi baay'een Amaaraa keessatti manca'ee jira. Amma gurri gabaa fi akkasuma konkolaataan bakkoota garaagaraa keessatti dhaabatee hanga jirutti gaheera. As keessatti Amaaraan yookaan faannoon Amaaraa kun ibsa gidduu kana baasee jira. Ibsa kanarratti uummanni Amaaraa kamiyyuu meeshaa qabu fayyadamee gajamoos ta'e qottoos ta'e meeshaa qabu amma haadutti meeshaa qabu fayyadamee waraana mootummaa kana akka lolu jedhee hoogganaan faannoo kun ibsa baasee ture jechuudha. As keessatti oguma waraanni faannoo kun dhuguma uummata Amaaraaf lolaa kan jiru wal nama gaafachiisa. Uummata ka'aatii irratti ka'aatii karaa cufaa yookaan immoo waraana achi keessa jiru waraana qaama eegsisu qaama mootummaa ajjeesaa meeshaa qabdan fayyadamaa yeroo jedhu sana dhuguma mootummaaf lolaa faannoon kun kan jedhu wal nama gaafachiisa. As keessatti gidduu kana waraanni garmalee Amaaraa keessatti gaggeeffamaa jira. Keessumaa Baahir Daar Bahaa keessatti bakkoota garaagaraa keessatti faannoo fi waraanni mootummaa kun walitti bu'iinsa garaagaraa raawwachaa jiru. Keessumaa gidduu kana hooggantoota Amaaraa 4 booji'eera kan jedhu faannoon yaada sirriitti ibsa baasee ture. As keessatti makalaakaanis gama isaatiin waraana faannoo yookaan hooggantoota faannoo 8 irratti tarkaanfii fudhadheera jedhee yeroo inni ibsa baasus ni mul'ata. As keessatti walgaareeffannaa fi yaada akkasii baasaa yookaan immoo wal ajjeesne ramma jedhamutti uummanni immoo kana keessatti maal fayyadamaa jira kan jedhus wal nama gaafachiisa. As keessatti kan nuti kaasnee dabarru hoogganaamti faannoo yookaan immoo faannoo kan hundeesse eenyudha inni yoo kaasnee dabarre yeroo kanaan dura bakkoota garaagaraa keessatti Oromiyaa keessa lixee yeroo inni uummata rakkisaa ture ni mul'ata. Waggaa tokko waggaa lama asitti waggoota sadiiti asitti bakkoota garaagaraa keessatti keessumaa Wallaga keessatti faannoo yeroo uummata buqqisaa fi uummata dararsaa fi uummata ajjeesaa ture ni mul'ata. Amma gara biyya isaatti deebi'ee yeroo uummata rakkisaa jiruu fi waraana mootummaa wajjin walitti bu'iinsi garaagaraa bakkoota garaagaraa keessatti raawwatamaa jira. Kana keessatti uummanni Amaaraa as keessatti maal fayyadama kan jedhus wal nama gaafachiisa. Yeroo kanaan dura keessumaa Oromiyaa keessatti uummanni buqqaa ture kana keessatti yeroo faannoon buqqisaa ture kana keessatti lubbuu baay'een akka darbe wal nama gaafachiisu argama ture. Kun amma fuulli isaanii gara Amaaraatti yookaan gara saba isaaniitti naanneeffataniiran fakkaata. As keessatti faannoon gidduu kana uummanni keessumaa dhiphina baay'ee fi buqqeensa dararaa raawwatamaa jira. Keessumaa yeroo inni kanaan dura Wallaggaa buqqisa ture sana keessatti uummata baay'eetu lubbuun darbe. Kana keessatti nam tokko yeroo maatii isaa keessa maatiin guutuurra 5 namaa turanis ni mul'ata. Amma fuula isaa gara Amaaraatti waan naanneeffatee fi yeroo Wallagga keessatti namni tokko reeffa tokko baatee awwaalaa ture. Inni kun gara Amaaraatti yeroo deebi'u amma uummanni Amaaraa firaashii fi meeshaa mana keessa qabu baattatee bakkoota garaagaraa keessatti buqqaa jira. Kana gochaa jiru immoo waraana faannoo jedhamee waamu yookaan waraana milishaa laga jiru jechuudha. As keessatti waraanni mootummaa gidduu kana bakkoota keessumaa gara Gondor Bahaa keessatti bakkoota gara Gojjam fa'aa kanneen kana fakkaatan keessatti tarkaanfii guddaan fudhadheera jedha. Tarkaanfiin kunis tarkaanfii lafarraa fi tarkaanfii qilleensarraatiin faannoo kana booji'aan jira kan jedhu yaada kaasee ture asirratti yookaan ibsa baaseera. Ibsa kanarratti wanti kun hangam dhugumaa fi
faannoo makan hundeesse mootummaadha inni yeroo darbe kaasaa turre as keessatti egaa abbaaf ilmatu wal lola jechuu dandeenya maaliif kanaan dura gaafa isaan Oromiyaa lolaa turan sana keessatti keessumaa Wallagga keessatti yeroo isaan uummata buqqisaa turanitti mootummaan gama isaatiin waan kaaseeruun qabu shaneetu siin buqqisaa ture jedheera amma garuu erga hundeessaan isa ta'e mataa isaatti deebi'e fakkaata kanaaf gama lamaanittuu uummanni nagaan darara argaa jira. As keessatti egaa waa'ee lafa yeroo isaan booji'an keessumaa lafti Oromiyaa keessa jiru bakkoota garaagaraa keessatti kan keenya jedhanii yeroo isaan mugutaa turanis ni mul'ata. Maalumaafuu waraanni gidduu kana deemaa jiru keessumaa waraana makalaakaa fi faannoo gidduutti uummanni maal akka ta'uu fi qabeenya achi keessa jiru baay'eenis barbadaa jira. Kun immoo gara fuulduraatti maal akka ta'uu danda'u walumaan ilaalla. Qabxii gosa lammaffaatti yeroo darbu walgahii kaleessa yookaan immoo jeneraalota Tigraay walgahii isaanii irra turaniiru. Walgahii isaan irratti turan immoo waa'ee muummee ministeera Itoophiyaa irratti fakkaata waliigaltee kanaan dura taasifamaa ture irratti wanti nuti waliigalle qabatamaan raawwatamaa hin jiru kan jedhu yaada kaasaniiru jeneraalonni Eertiraa kuni as keessatti qobbii yookaan immoo yaada qeeqaa muummee ministeera Itoophiyaa irratti kaasanii jiru. As keessatti bakkoota garaagaraa keessatti keessumaa biyyoota ollaa irraa kaasee muummee ministeera Itoophiyaa irratti wanti ka'aa jiru hagam ulfaataadha. As keessatti keessumaa Somaalee kaasee Gibxii fi Eertiraan qeeqaa fi doorsisa garaagaraa muummee ministeera Itoophiyaa irratti kaasaa jiru. Isaanis immoo Somaalee waa'ee hidha guddicha yookaan immoo waa'ee dhagalaanaa argachuu irratti kanaan dura walitti bu'iinsi raawwatamee ture. Ammas isaan irratti biyyoonni wal irra godhanii biyyoonni ollaa kunis muummee ministeera Itoophiyaa irratti qeeqa kaasaa jiru yookaan immoo lolaaf qophiidha jechaa jiru. As keessatti jeneraalonni kaleessa walgahii isaanii irratti gaggeessan kun muummee ministeera Itoophiyaa irratti qeeqa isaan kaasan kuni uummanni Tigraay ammas beelaa fi darara argaa jira. Kanarratti waliigalteen dur waliigallee nuti xumurre kuni ammas hojiirra hin oolle kan jedhu yaada qeeqanii turani. As keessatti uummanni Eertiraa buqqa'ee ture yookaan immoo ammayyuu beelaa jira. Lafa buqqa'ee sanarratti hin deebine kanan kan gochaa jiru muummee ministeera Itoophiyaati malee nuyi ofii keenya of kabachiifachuu ni dandeenya turre. Waraanni kanaan dura hidhatee yeroo muummee ministeera Itoophiyaa nu lolaa ture sana keessatti waraanni hidhate sun ammas rakkinuma argaa jira. Kanaafis immoo waraanni sun ammas wanta furmaata argateeru jiru. Waraanni kanaan dura hidhatee jiru ammas hidhateema jira waan ta'eef lafa keenya kabachiifachuu qabna. Akka nuti lafa keenya hin kabachiifanneef immoo kan nu danqee jiru muummee ministeera Itoophiyaati kan jedhuun yaada irratti kaasanii yookaan itti gungumanii jiru jechuudha jeneraalonni Eertiraa kuni. As keessatti lafa akka Walqaayit fa'aa Raayyaa fa'aa Raayyaa Qobboo fi kanneen kan fakkaatan keessatti lafti Eertiraa uummanni irraa buqqa'eetu jira. Ammas uummanni achi keessa jiru miliyoona 4 ol beelaaf saaxilama akka jira wal nama gaafachiisu. Walgahii Tigraay gidduu kana jeneraalota Tigraay taasistee turte. Jeneraalonni Tigraay kun walgahii gidduu kana kaasanii jiru. Walgahii kana irratti maal dubbatan kan jedhu qabxii tokko sinittan hima yeroo ko fayyadamuu fi egaa jeneraalonni Tigraay kun gidduu kana waa'ee muummee ministeera Itoophiyaa irratti qeeqa garaagaraa kaasanii jiru guyyaa kaleessa jechuudha. Qeeqa isaan kaasanis Tigraay keessatti uummanni ammayyuu beelaaf saaxilamaa jira. Namoonni miliyoona 4 olitti ammayyuu beelaaf saaxilamaa jiru. Kana keessatti muummee ministeera Itoophiyaa yaada yookaan immoo waliigaltee kanaan dura dubbachaa turre sana hojiirra hin oolchine kan jedhuun jeneraalonni kun guyyaa kaleessa walgahii isaan irratti haasa'anii turani. Waliigalteen isaan kanaan dura kaasanii turanis uummanni Tigraay kanaan dura buqqa'ee ture bakka isaatti akka deebi'uu fi qeessatti akka deebi'u kaasanii turani. Kanarratti yaadni qabatamaa fi waliigalteen nuyi kanaan dura haasofne sun hojiirra hin oolle jechuun asirratti komii kaasanii jiru. Komii kanarratti muummee ministeera Itoophiyaas yaada kaaseeruun qabu garuu isaan jeneraalonni kaleessa walgahii isaan irra turan kuni uummanni achi ture sun yookaan immoo uummanni buqqa'ee bakkoota garaagaraa keessa jiru keessumaa Walqaayitii fi Raayyaa fi Qobboo keessa kan jiru suni ammayyuu beelaaf saaxilamaa jira. Namoonni miliyoona 4 olii fi kanneen kana fakkaatan hundi isaanii ammas rakkinuma hamaa keessa jiru jedhanii yaada kaasaniiru. As keessatti uummanni yeroo achi keessatti beela'u kana keessatti lafti nuti kanaan dura irraa buqqaane yookaan immoo muummee ministeera Itoophiyaa akka nuti lafa sana hin jiraannee fi nagaan bu'a jennee muummee ministeera Itoophiyaa hojii yeroo walii gallee turre sana keessatti lafti keenya hin deebi'a jennee turre laftis hin deebine ammas kan itti fayyadamaa jiru warra Amaaraati jechuun asirratti komii kaasaniiru. Kanaaf lafti achi ture sun lafti kun kan keenya waan ta'eef lafa kana akka hin deebifanneef yookaan waraana gahaa otoo of biraa qabnu nuyi lolan barbaanne
garuu muummee ministeera Itoophiyaa akka nuti lafa sana hundeeffamneef immoo sababii guddaa yookaan danqaa guddaa nuti ta'eera kan jedhu kaasanii turanii. Isarra darbees uummanni Tigraay ammas beelaaf saaxilamaa jira. Kanarrattis muummee ministeera Itoophiyaa yaada kaaseeru hin qabu yookaan immoo uummanni akka hin beelonee fi unuuf gargaarsa godheeru hin jiru. Uummanni yeroo sana waraanarra ture yookaan waraanarra bayyaannate yeroo kana gahee ammas beelaa fi dararaa argaa jira. Kanaafis immoo lafti nuti yeroo sana lafti haa deebi'u jennee lafti hin deebine uummanni yeroo sana beelaa ture ammas beelarra jira. Lafti keenya Walqaayitii fi Qobboo akkasumas Raayyaan ammas harka Amaaraa jala jira. Kanaafis immoo muummeen ministeera Itoophiyaa unutti danqaa ta'eera jechuun jeneraalonni Tigraay kaleessa guyyaa kaleessa kaasanii turan. Isatti aanutti yeroo darbu qabxii gosa sadaffaatti yeroo darbu immoo Walloo keessatti lolli gidduu kan adeemsifamaa jiru ammas rakkisaa fi hamaa ta'eera jechuu dandeenya. Uummanni Walloo keessumaatii gidiraa inni ammas argaa jiruu fi duris argaa ture ammas wal nama gaafachiisu bakkoota garaagaraa keessatti keessumaa otoo hin hatiin qaama hidhate caalaa daangaa Itoophiyaa karaa gar tokko kan kabachiisaa jiru uummata Walloodha jechuu dandeenya. Kanaafis egaa uummanni Walloo otoo dhumaa jiruuti daangaa karaa gar tokko yookaan daangaa Itoophiyaa yookaan mootummaa Itoophiyaa akka kabajamuufillee aarsaa guddaa kaffaleera jechuu dandeenya. Dhiirota isaaniirra darbee dubartoonni achi jiranillee aarsaa guddaa kaffalaa jiru. Kun immoo kana kan gochaa jiru yookaan immoo lolli Walloodhatti baname keessumaa faannooti yeroo darbe barsiisotarraa kaasee uummanni achitti dhumee ture. Barsiisotarra darbees uummanni achi keessa jiru guyyaarraa gara guyyaatti ji'arraa gara ji'aatti waggaarraa gara waggaatti dararama argaa jira. Qaamni yeroo hunda waraana irratti baru yookaan immoo faannoo jedhee kan of waamu kuni uummanni akka buqqa'uu fi uummanni dararaa akka argu as keessatti uummanni Walloo dhiphina guddaa argaa jira. Keessumaa faannoon wagga waggaattis ta'e guyyoota gara guyyaatti uummanni Walloo kun gidirama argaa jira. Faannoon kun egaa takkaatti torbee tokko lolee yeroo inni 4 kiiloon gala jedhee yaada kaasaa tures ni mul'ata. Amma garuu as keessatti egaa dararaan adda addaa keessumaa magaala isaaniiyyuu keessaa iyyuu bahuu hin dandeenye lolli torbee tokkotti lolamee 4 kiiloo galamu jira taanaan uummatuma achi keessa jiru yookaan waraanuma Amaara keessa jiru iyyuu buqqisuu fi isumayyuu tasgabbeessuu hin dandeenye. Kanaafis immoo uummanni Walloo kanarratti keessumaa faannoo kana tasgabbeessuu fi daangaa karaa gar tokko yookaan daangaa Oromiyaa karaa gar tokko kabachiisuuf aarsaa uummanni Walloo kaffale wal nama gaafachiisu. Kanaafis immoo mootummaanis ta'e ilaalcha keessa gashee uummata faannoo uummata Walloon kun akka inni kabajamuu fi akka inni hin duuneefis xiyyeeffannoo waan itti laateen fakkaatu. Keessumaa lolli keessumaa Walloo kanatti gidduu kana adeemsifamaa jiru. Biyyoota addunyaarraa lola Gaazaan guddaadha jedhamu keessa lolli garmalee adeemsifamaa jiru yookaan lolli Walloo keessatti adeemsifamaa jiru kuni kan Gaazaatii olitti jechuu dandeenya. Kanaafis mootummaan irratti xiyyeeffatee wanta yaada kaaseeru hin qabu. Uummanni Oromoo bakkoota garaagaraa keessatti dhumaa akka jiru wal nama gaafachiisu. Kanaafis uummanni Walloo fi akka birmannu karaa miidiyaa keenya yaada qabnu dubbachuu barbaanna. Kanaafis uummata Walloof xiyyeeffannee bakkoota garaagaraa namoonni jiran akka uummata Walloof birmatan jechuun barbaana. Qaamni kamiyyuu ta'e karaa mootummaas ta'e qaamota garaagaraattis ta'e qaamni kamiyyuu uummata Walloof birmachuu akka qabu yookaan immoo gidiraan Walloo keessa jiru ammas furmaata hin arganne jechuun barbaada. Qabxii koo sadan walitti qabee yeroo inni xumuraaf ga'utti lolli keessumaa gidduu kana Amaara keessatti taasifamaa jiru faannoon Amaaraa jedhee of waamu kuni 4 kiiloo gala jedhee yeroo inni lallabaa ture kanaan dura ni mul'ata. Amma garuu uummanni achi keessa jiru gidiraa fi firaashii baatee yeroo bakkoota garaagaraatti yeroo buqqaa jiru ni mul'ata. Kanaaf uummanni waraanni faannoo kun uummata Amaaraaf dhuguma bilisa baasuuf lolaa jira kan jedhu wal nama gaafachiisa. Kanaaf mootummaanis gama isaatiin faannoo kana nan tasgabbeessa jedhee gama isaatiin waraanni guddaan Amaara keessatti bobba'ee fi lolli guddaan Amaara keessatti gidduu kana taasifamaa jiru abbaaf ilmi wal lolaa jiru sana keessatti gamee furmaata isaa walumaan kan ilaallu ta'a. Qabxii konni lammaffaa jeneraalonni Tigraay gidduu kana walgahii taasisan kana keessatti muummee ministeera Itoophiyaa irratti qoqqobbii kaasanii jiru. Qoqqobbiin kunis uummanni Tigraay keessa jiru beelaaf saaxilamaa jira. Akkasumas lafti keenya Walqaayitii fi Qobboof Raayyaan suni harkuma Amaaraa jala jira. Kanaafis immoo danqaa kan nutti ta'e lafa keenya akka hin deebifannee fi muummee ministeera Itoophiyaadha jedhanii yaada kaasaniiru. Akkasumas uummanni Walloo gidiraa argaa jiruu fi dararaa amma guyyaa har'aatti argaa jiruu fi lolli Walloo keessatti adeemsifamaa jiru kunis furmaata yoom argata kan jedhu wal nama gaafachiisa jechuudha. Kanaaf uummata Walloof akka birmannu asiin dhaamsa dabarfachuun barbaada jechuudha. Qabxii koo sadan kan guyyaa har'aa yookaan gugummiin koo har'aa kan torbanii kana hangammaatti daawwataa turtan ture. Qophii kana qopheessuun kan sifaana ture Allalisaa Dhaabaati. Ogeessi kaameraa koo Abdullahi Guyyoo ture. Torban qophii gugummii biraan hanga walitti deebinutti qophiilee hornii miidiyaaf waliin turtii gaarii qabaadha.